Tole, akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni Lamituub. Har'a miira baay'ee namatti tolu keessa hin jiru. Namoonni baay'ee waan namatti tolle baay'ee isaa waan haasa'aniif iddoo kana yoo dhageessanitti ta'e baay'een keessanis dhageessaniittu haala namichi engadda interview godhe sun Oromoo qoqqooduudhaaf saba guddaa kana qoqqooduudhaaf waan hojjete sun baay'ee waan nama gaddisiisuu fi baay'ee waan nama sana jechuu waan nama baay'ee waan nama gaddisiisudha. Akka sabaatti saba gargaaruudhaaf namni hon jedhee kan hojjetudha. Amma kam yoo ta'e saba guddaa kana gargaaruudhaaf wixinee mataa ofii qopheeffatanii waan akkasii hojjechuun baay'ee waan fokkisaadha, waan baay'ee namatti tolu miti. Baay'ee nama gaddisiisa, keessa nama waan cabsudha. Namni dhuunfaan tokko waan isatti fakkaate haasa'uu danda'a. Wanta nama dhuunfaadhaan jedhame tokko fuudhanii ba'anii saba bal'aa irratti, miidiyaa irratti ba'anii nama yookaan saba bal'aa kana gaddisiisuun baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf amantiin ilaalcha. Namni kam waan barbaadetti amanuu danda'a. Wanta naa ta'a jedhetti amanuu danda'a. Amantii namaa keessa namni tokko nama gashuu hin danda'u. Namni mukkatti sasagadu, saawwatti sasagadu, lafatti sasagadu, waaqatti sasagadu, amantiin akka yaada ofiiti. Akka yaada ofiiti ilaalcha nama dhuunfaati amantiin. Garuu Oromummaan ilaalcha osoo hin taane dhiigadha. Attamitti namni tokko lafaa ka'ee saba guddaa gargar hiruudhaaf yookaan view yookaan follower YouTube ittiin guddifachuudhaaf attamitti namni guddaan tokko lafaa ka'ee saba hedduu kana bakka bu'ee nama miliyoona 50 bakka bu'ee haasa'uu danda'a. Akka nama dhuunfaatti namichi kun jecha namni tokko akka carraa dogoggore fuudhee akkanatti haasa'e. Namni kun baay'ee nama guddaadha. Namni kun irraa eegamu miti. Warreen akkasii saba guddaa kana keessa ta'anii yeroo hundumaa saba lagaan, gandaan waan adda addaadhaan irratti qophaa'u. Wixinee mataa isaanii yookaan birrii fudhatanii haa ta'u waan isaan yaadanii kana hojjetan baay'ee waan namatti tolu miti. Baay'ee waan nama gaddisiisuudhaaf kanaafidhanii viidiyoo irraa baay'ee waan namatti hin tolleef kana qabadhee isinii dhufe. Attamitti namni tokko saba amma kana gahu gargaaruudhaaf amantiidhaan attamitti namni tokko saba amma kana gahu gargaaruudhaaf socho'a. Warra shinnigaa yeroo fudhannee ilaalle amantiin gargar hin baanu jedhanii herbuu walii galanii 11 isaanii warra amantii musliimaa Asgoraa jedhamanii kiristaanni Asgoraa jedhamee yeroo jara kana gargar baasanii gorra'uudhaaf turanii jarri kuni
maal jedhan amantiin akka ilaalcha ta'e hubatanii nuti tokko gargar hin baanu jedhanii jarri kun hundi isaanii wal duukaa dhuman. Amma ga'ish tole lafeen jara kanaan waraanu miidhamni jara kanaa miidhama keenya miti. Dhiigi jara kanaaf dhiigi jarri kun Oromoof dhangalaasan saba kanaaf dhangalaasan. Akkama ta'us namni dhuunfaan tokko attamitti ka'ee saba guddaa kana gargar hiruudhaaf socho'a. Imaanaan jarri kun nutti laatanii boolla keessa dhaqan achi ol nun arrabsu. Baay'ee na gaddisiisee jennaan viidiyoo kana qabadhee dhufe. Baay'ee ilaalcha nuyi waliif qabnu baay'ee akka inni nama gaddisiisuu fi baay'ee akka inni sammuu namaa ol ta'u namicha kanarraa hubachuu hin danda'amu. Akkuma kana yeroo darbanis amantiidhaan wal qooduu maaltu fide? Birrii yoo ta'e hojjennee argachuu dandeenya. Maaliif birriif jennee saba kana saba imaanaa nutti laadhate? Saba amma kana ga'umaaf salphanna. Orma biratti maa laaqii walitti laaqna? Maaliif ilaalcha akkasii walii qabanna? Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Jecha namni kun dubbate jecha baay'ee laphee namaa cabsuu fi Oromoota gargaaruudhaaf saba guddaa kana gargar qooduudhaaf hojjetamedha. Akkasumatti hin hubadhean. Kun immoo itti yaadamee yeroo baay'ee irratti fudhatama godhatee sagantaa irratti qopheessee hojjetee namichi kun kana godhe wixinee kana wixineesse. Namni guddaan ammaa kana ga'u arraba salphaa saba amma kana ga'u akka nama tokkotti salphiseera namichi kun. Silaa nama kanarraa nama guddaadha waa tokko irraa barra jenna. Namni kun akka baay'ee salphaa ta'e akka baay'ee wallaalaa ta'e akka inni birriif akkana waan adda addaaf socho'u nuuf ibsee jira. Amma kam yoo ta'e amantiin musliimaa, amantiin kiristaanaa, namummaan, sabummaan saba tokko. Garuu ilaalcha amantiitiin gargar ta'an uumamaan namni tokko ta'uu hin danda'u. Kun biyya keenya keessa bichaa miti. Sabni biraas akkuma kana amantii adda addaa qaba. Amantii musliimaa qaba, amantii kiristaanaa qaba. Akkasumatti namni tokko lafaa ba'ee wixineessee oobee akkamittiin ka'ee saba guddaa kana arrabsuu danda'a? Maaltu duuba nama kanaa jira? Nama tokko qeequuf saba tokko qeequun koo waladdadha. Gaafa namni nama cabsuudhaaf ka'u maatiin isaa maatii abaluuti. Maatiin isaa warra akkasiiti. Inni kun asirraa dhufe, inni kun asirraa dhufe. Jibba nama dhuunfaatu biyya keenya keessatti jibba nama dhuunfaatu saba guddaa kanatti dhufa.
wanti nama baay'ee nama gammachiisu, wanti baay'ee nama gaddisiisu kana. Guyyaa irraa kana viidiyoo kana qabadhee akkan dhufu kan godhe nan dhiise jedhee baay'ee yaadee ture. Garuu akkan dhiisuuf keessi koo naan iyyame. Maaliif namni kun akka gochuu yaade? Saba kana gargaaruummaaf barbaachise. Maaliif saba bal'aa kana salphifna? Maaliif dhiiga ilmaan keenya shinniggaa musliimaaf kiristaana ta'anii wal duukaa ba'anii iddoo tokko dhuman maaf dhiiga isaanii akka malee akkasumaan hambifna? Maaliif qaqqaaliiwwan gootota keenya akkasittiin lafatti dhannee awwaaratti dhannee dhoqqee dhannee bira dabarra? Maaf ta'a kun? Amma yoomitti olirra namni? Yoo gobaanaafaa waa'ee tokkummaa utuu faarsanii umurii isaanii guutuu saba bal'aa kana walitti qabuudhaaf kan isaan waggaa guutuu bara jireenya isaanii guutuu uummata Oromoo kana uummata saba bal'aa kanatti kan isaan umurii isaanii fixan. Hirmiinitti hin ta'u. Maaliif yaadota akkasii kana of keessatti fudhannee saba kana gargaaruudhaaf socho'an? Maa inni argame dugda duuba mucaa namicha kanaa jiru? Maaf barbaachisa waan kana gochuun? Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Akka nama dhuunfaattis ta'e akka nama biyyaatti saboota biraa biratti illee amma nu kabaja waliif qabnu baay'ee isaa mul'isee jira namichi kun. Maaliif kana gochuu yaade? Maa inni yaade isaa? Maanni kaayyoon? Maaliif wal cabsuun, wal miidhuun, wal arrabsuun, wal dabsuun maal fide? Maaf karaa irratti wal deebifnee walii keenya hin jiraan? Gaariis ta'e hamaas maaf walitti agarsiifna? Saba bal'aa kanatti maaliif lagaa gandaan qoonnee maaliif laaqee walitti deemna? Maal ta'a karaa dubbiirra karaa saba kana gargaaruurra himnee maal ta'a saba kana kan tokkoomsu hojii wayii yoo hojjenne maal ta'a? Yaada namni dhuunfaa tokko qabu maaliif ba'ame? Yaada namni dhuunfaan tokko ofiisaatiin qindeeffatee lafaa of nama biraaf kaa'ate kun maaliif as miidiyaa irratti ba'ee uummata kana akka inni mataa cabu, akka inni itti gargar bu'u, akka inni itti diinagdee isaan guddifanne, akka inni itti bara baraan cabee namaa gadi taa'ee akka inni taa'u maaliif ta'a? Maaliif yeroo hundumaa kana irratti hojjetama? Kanaaf ani kan jechuu barbaadu warri miidiyaa kanarra jirtanis, warri yuutuubera taatanis, warri dhageettii qabdanis, warri liinkii kana hordofaa jirtanis haasaa namichi kun jedhe, haasaa marzii namichi kun nama uummata Oromoo keessatti karaa amantii facaase kana maal gochuu qabna? Uummata
keessaa balleessuu qaba. Maaliif akka nama dhuunfaasaatti namni dhuunfaasaa jenne akka inni uummata bakka hin buune illee uummanni asumaan hubachuu qaba. Yaadanni yaadee haasa'e kun kan mataa isaatii duwwaa akka ta'e. Malee akka inni uummata saba bal'aa kan akka inni bakka hin buune asumaan isinii ibsuun barbaada. Ani waan an jedhuun qabu waa'ee arraba isaatii namichi sun guddina isaaf arrabi isaa waliin gitu. Arraba isaa sanarra karaa baatii isaa turlee baay'ee bareeda. Waan nama gaddisiisu. Namni guddaan nama kana karooraan wanta kana ba'ee miidiyaa irratti yeroo haasa'u saba gargaaruudhaaf kan inni qophaa'e. Waan baay'ee nama gaddisiisu waa'ee sammuu namaatti bu'udha. Yeroo meeqatti yaade dhiise jedhee garuu akkam dhiisu naan eeyyamne. Kanaaf adaraa kan isinitti himachuu barbaadu sabni bal'aan kun haasaa namni dhuunfaan tokko lafatti dhoobdee fiddee miidiyaa irratti dhoobu kuni akka uummata saba bal'aa kan bakka hin buune isinitti himuu barbaada. Kanaaf namoota akkasii kanaa utuu hin hordofnu ta'e baay'ee natti tola. Akka itti nama hiruudhaaf, akka itti nama qooduudhaaf, akka itti tokkummaa nu dhawwachuudhaan nu gidduu akka waa galee gargar nu biiku gochuudhaan namoota hojjetan kun hundumti isaanii guyyaa tokko gatii isaanii argachuu dhafan. Waaqarratti lafarratti suma argatu. Garuu waan dhuunfaa rakkina dhuunfaa qabnu tokko miidiyaa irratti baanee saba bal'aa kan jiru kana yoo dhiibnee gattee yoo wal gorfannee rakkoo maalii qaba? Faayidaan miti saba guddaa kana gargar hiruu argatamu sun maal ta'uu nutti hafe? Biyya lafaa kanarra ammam jiraanna? Inni kaan boo'ee wawwaatee tokkummaa artistoonni keenya hundi isaanii tokkummaa saba kanaaf boo'anii wawwaatanii halkanii guyyaa dubbatu. Artistoonni keenya hundumtuu isaanii bara jireenya isaanii guutuu kan isaan itti fixanii tokkummaa saba kanaaf aarsaa fixan. Tokkummaa saba kanaaf aarsaa wareegamaa jiru. Tun isaan nu gaddisiisanii. Warri du'e illee afurayyuu baafate warri jirru kun maaliif saba kana akkan akkas ta'u goona? Saba kana achi ta'anii gargar hiruurra biyya alaa ta'anii gargar hiruurra maa dhufanitti dhiyaatanii rakkina isaa keessa ta'anii ikoonomiin keessa jiraachaa jiru. Waan nyaatee bulaa jiru. Kadhatee nyaatee bulaa jiraa fi ballatee nyaatee bulaa jiraa fi dhiphatee nyaatee bulaa jiraa fi ofii biyya alaa keessa ta'anii waan barbaadan nyaachaa qilleensa gaarii kee jiraachaa jireenya gaarii kee jiraachaa ba'anii miidiyaa irratti saba kana gargar hiruun maaf barbaachisa? Maal ta'a qaawwaa amma ol gashee tokkummaa yoo faarsine? Maal ta'a baay'ina viiyuu dhiibnee baay'ina nagaa yoo faarsine maal ta'a? Seenaan nu yaadata hafa. Waan seenaan nu yaadata hafu tokko yoo goone maal ta'a? Kanaaf adaraa guyyaa kanaan viidiyoo kana qabadhee dhufeef namoota akkasittiin bifa salphaadhaan uummata kana gargar hiruuf ba'an baay'een isaanii akka harka isaanii arraba isaanii sassaabbatan asumaan isiniif ibsuu barbaada. Yaadni namichi kun dubbate yaada nama dhuunfaa akka ta'e hubattanii akka bira dabartan akka bakka hin buune uummanni keenya musliimaa amantaa musliimaa qabdu hordoftoonni keenya bakka isaa bu'ee akka saba amantaa kabraa tokkotti an dhiifaman jedha dhiifama gaafadheera. Namichi kun machaa'eeti kan kana gochuu danda'u ta'uu danda'a yookaan immoo ergama wayii fudhatee ta'uu danda'a. Kanaaf
yoomiyyuu nuyi tokkummaan keenya gargar hin diigamu. Saba biraa amantii musliimaa qaban illee gadi seera namichi kun. Saba hedduu biyya kana keessa jiraata. Saba amantii musliimaa qaban hunduma isaanii gadi seera. Kanaaf saboonni sabaaf sablammoonni biyya keenya hundumti keessa haasaa namicha kanaa irratti akkasiin hin qabamne barbaada. Kanaaf hordoftoonni Lamii yaada kan share gochuudhaan namoota biraan gahaa. Obboloonni keenya musliimaa yaada nama dhuunfaa namni tokko kaatabu kana itti qabamuu dhiistanii tokkummaa saba kanaa irratti akka hojjettan, tokkummaa saba sablammootaa irratti akka hojjettan isin gaafadha. Guddaa galatooma. Guyyaan kun guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Kabajamaa isiniin jedha ulfaadha.